Egaa akkuma beekamu jijjiirama maallaqaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasumas guyyaa har'aallee biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo akkuma beekamu guyyoota 7 har'aallee biyyoota 7 qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa samuna darbuun jechaadha haalli jennee har'aan guyyaa 3 jechuudha. Guyyaa 3 haalli jennee kanatti hin hojjenne jechuudha. Guyyaa 3 boodan hojjedhee jechaadha har'a. Dhiifama isiniin jira hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kanas sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalama isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon koo oolmaa sharafaati waan ta'eef keessattuu warroonni biyyoota 20 kana keessa karaa Itoophiyaak.markeetiin gara biyyaatti yoo ergatan jechuudha. Itoophiyaan ala taanii gara Itoophiyaatti yoo ergatan birrii meeqaan akka oolee baruun hin danda'ama jechuudha. Birrii ergatan san isa nani jedhe kanaan baay'ifatanii argachuun hin danda'ama jechuudha. Amma daldalaadhaan meeqa dhaatee har'a meeqan oole jechuurra kana viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha salphumatti. Akkuma beekamu immoo kana nani qabadhee dhufee kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Hoomaan Rihaala, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet Dinaara, Baareen Dinaara, Joordaan Dinaara, Chaayinaa Yowaanii, Paawundi Starlingii, Yuuroo, Swiss birankii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin irree akkuma jedhee baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet Dinaara, Paawundi Starlingii, Yuuroo fi kan kana fakkaatan jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaak.markeetiin biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 20 jechuudha. Amma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 21. Akkasuma Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 50. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 18 fi saantiba 11. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 94 fi saantiba 26. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 4 fi saantiba 74. Kan itti aanu Hoomanii Hooman Rihaalli tokko karaa Itoophiyaak.market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 19 fi saantiba 10. Kan itti aanu Duubaay Duubaa Dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaak.market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 84. Akkasuma immoo Duubaa Dirhaamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 35 fi saantiba 80 jechuudha. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 93. Akkasuma Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 35 fi saantiba 06. Kan itti aanu Kuweet Dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 28 fi saantiba 01 jechuudha. Akkasuma immoo Kuweet Dinaarri karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Birrii 400 fi birrii 20 fi saantiba 81 jechuudha. Kan itti aanu Baareen Dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 27 fi saantiba 40. Kan itti aanu Joordaan Dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 27 fi saantiba 53. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Yowaanii tokko
karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 45 sharafachaa oolanii jiru jechuudha. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi starlingiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 19 fi saantiba 59 akkasuma paawundi starlingii tokko guyyaa har'aa karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankitiin birrii 100 fi birrii 74 fi saantiba 49 kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 88 fi saantiba 99 jechuudha. Akkasuma immoo yuuroon tokko jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankitiin birrii 100 fi birrii 49 fi saantiba 82 jechuudha. Kan itti aanu koronnaadha. Koronnaan tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 93 Swiss Frankiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 2 fi saantiba 43 kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 02 kan itti aanu Ijipshaadha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 24 Yemen riyaalli tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66 Israa'el shekiliin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 36 kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56 kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 87 sharafachaa oolanii jiru yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 jechuudha. Akkasumas karaa baankitiin guyyaa har'aa baankota keessa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankitiin biyyoonni 7 kana fakkaatu jechuudha. Salphumatti kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut jirtan jechaadha. Keessattuu warroota mana madaabii jirtan jechaadha. Birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni Joordaan mana madaabii jirtanii jechuudha. Akkasuma immoo Beeruut yookaan Libneen irree birriin biyya sanaa paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beeruut Libneen immoo baay'ee xiqqoodha paawundoota keessa. Paawundiin garuu baay'eetu jira. Paawundoota keessa paawundiin Beeruut yookaan Libneen baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenyaaf birrii Paakistaan birrii Itoophiyaa guutuudhaaf 0 saantiba 0 saantiba 56 jechuudha. Birriin Paakistaan birrii Itoophiyaa tokko ta'uudhaaf gana saantiba 44 barbaada jechuudha. Kanaafuu birrii Itoophiyaatii gadi xiqqoodha jechuudha. Akkasuma jechuudha fakkeenya birrii Beeruutii fudhadhe yookaan Libneenii jechuudha. Akkasuma birrii Yemen irree 0 saantiba 66 jechuudha. Gana saantiba naannoo saantiba 33 akkas barbaada jechuudha. Birrii tokko Itoophiyaa guutuudhaaf. Kanaafuu birriin biyya akkasuma jechuudha. Birriin Beeruut yookaan Libneen irree akkas baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Beeruut yookaan Libneen mana madaabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaarota keessaa Ameerikaa doolaariitii jechaadha. Akkuma jedhee fakkeenya doolaaronni baay'ee jiran asirratti Kanaadaa jedheera, Awustiraaliyaa doolaarii jedheera. Isaa keessa akkuma jedhe Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 21 irraa eeggattu kanas sabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut mana madaabii jirtanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankitiin yoo ergattan immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 50 jechuudha. Kanaan irraa eeggattu yookaan sabbattu jechuudha malee akkuma jedhe birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe kan Beeruutii diinaaraan ta'u. Warra mana madaabii jirtan keessattuu diinaara biyya sanii miti jechuudha. Libneen yookaan immoo kan Beeruutii immoo akkuma jedhe
paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Paawundiin biyya sanaa baay'ee waan xiqqoo taatee fi doolaarii Ameerikaa fudhattu jechuudha. Akkuma jedhe doolaarota keessa Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Kanarratti warroonni jirran ala jirtanii ala hojjettanii jechuudha diinaara fudhachuu maltu. Isin garuu beekamaan jechuudha mana madabii kan jedhani doolaarii Ameerikaati jechuudha. Fakkeenya warroonni ala jirtan akkuma jedhe doolaarii diinaara biyya sanaa isin dubbadheen irra eeggachuu kana sabajuu dandeessu jechaadha. Isin immoo gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.